qalbii fadhu kibbaasi waame ilame dhagee fadhu baasi waame ilame qalbii fadhu Oromoo jijjiiroo barbaadde jijjiiroo yaadaan ta'e qabeenyaan ta'e beekumsaan ta'e amantiin ta'e uumama ta'e yoo ta'e waan si wayyeessaa Oromoo wayyaa irraa Oromoo waa argata yoo ati wayyoofte Oromoo wayyaa yoo ati mishaa taate Oromoo mishaa taate yoo ati qabaataa taate Oromoo qabaataa taate kanaafuu Oromoo jijjiiruuf nama biraa bira dhaqan yoo jijjiirte Oromoo jijjiirameeru hedduu argata. Kabasi wame waleko waliin taphachuun gadi kafaleeti agas wal arguun michuun fakkaate kan nyaate nu nyaatu gantuuf ta'an walle hedduu jira joolle elame gaddaan baafachuu qabna laalle elame gaddaan baafachuu qabna joolle. yeroo haala badaa akkasii keessatti yookaan haala ulfaataa wareega gurguddaa nama gaafatu dhalatu keessatti akkamitti hojjetan wareegama xiqqeessuu tarsimoo akkamii fa'aa hordofan irra bu'aa buusa mee waan kanarraa akkamitti ilaaltu. Yeroo wanti ati eenyu yookiin ammoo wanti ati guddiftee gatii kennituuf tokko dhalatu mataa yaaddee wanti ati gootu hin jiru waan qarasa keessa jiruun deebii kennitu. Akkuma namni hiriira yaa'ee kumboo'ee kuullolee kuwwaa gubee walla yookaan argite akkas godha. Kun ammoo manni bal'aan akkas godha biyyuma marattu. Warri kuwwaan maal godhaa? Kan duraa maaltu ta'amee kan adda qulqulleeffatu. Fact finding, identifying the problem. Maaltu ta'ame? What happened? Waan dhalate kana qoratta duraan. Qoratteeti yoo waan ta'ame kana beekte eenyu godhe? Maaf godhan? Maal irraa argachuu deeman? Kan jedhu maaliif waan hojjettuuf si gargaara? Yoo waan sanniin beekte duuba deebiteeti waan kanarraa hafuu dandeenya, waa godhuu dandeenya. Amma jawaarin tuqu jechuun timaachi jara kaawwan illee sodaachisan jechuudha. San milkaanii jennaan we gone back. Nothing left for us. Biyyatti be. Technically wanti amma nu argaaru uummanni raasaa jirru kuni jawaari mafa'aa habaa'oo maali amma yoo namoota jawaari tuqan manguddoota kaawwan illee mana dhaatitti deebisuu isaanii kala fagee. We go back to the same thing yet. Qabsaa'ota keenya hiikaa, ebaluu hiikaa. They love it. Mootummaa Itoophiyaa. Dimokiraasii jiraa jedhan West. We didn't manage risk well. Riskii jiru ifa. Uummanni Oromoo riskii guddaa keessa jira amma. Amma bee hiriira ba'uu kan kee kana akka waan guddaatiin ilaalatta malee waraabni yoo kaanii xayyaaraan sidhaan gar ciniinnataniiti. Kaanii xayyaaraa yoo sidhaan maal? Kaanii akkuma jiru baratan kan qawween ganda keessa deemanii yoo si afuufan maal? Hiriiruma hiriira. Possibility jarri tammaatullee yaaduu qabda. You push, they push you, you push, they push you back. Garuu dhugaa qabna, haqa qabna, biyya qabna, saba qabna, nama miidhuuf hin deemnu, hin moona. Haa ta'u akka tarsiimoota akka istiraateejiititti
wanti silaa godhamuu qabu waan godhame atti fakkaatu. Wanti biraa wanti godhani namni beeku kun fira wayii argatee namni martuu fi'atee galee wanti ajaa'iba silaa wanti godhamuu qabu warri politikaa galeen hawaasni alaa akkuma duriitiif fankshinii godhuu qabu sarratti. Miidiyaan Oromoo ka alaa ture, hawaasni ka ala ture, jabaateet gara imbaasiitii ol guddachuu sarratti. Gara reprezentaatiivii already Oromoo biyya qabateemi garasi ol sissuu qaba namni. Amma namuu kagalu gale wanti asii biyya alaa kanaaf hojjetan hin jiru yoo biyya Itoophiyaa qabu ol geetti malee ho'ee namni baay'een amma sirmaa nama kaawwan caalaa Itoophiyaa ta'aara amma kunuun maal godhaara amma rakkoo adda addaa uuma jechuudha hawaasa keessa. So hawaasa alaa kanallee maaleejii godhu baakaa pinninu yoo wanti biyyaa rakkoo dhalate hawaasni alaa kun akka gaariitti fankshinii godhuu danda'a. Waan biyya godhamuu hin dandeenye jechuudha. Kan biraa waa qopheeffachuun illee badaami. Bosona ta'anii akka isaa godhan illee yoo hin jenne yeroo rakkoo dhalatu nama kan kee ta'e, qabeenya kan kee ta'e, biyya kan kee ta'e, difeendii kan godhu. Nama leenjii qabaachuun guddisee barbaachisa. Kabiraa nama bakka murtiin itti kennamtu keessa nama qabaachuu qabdi. Horiin qaxarte inni nu nama amanamaa ta'eef yoo hojjete intelligensii jechuun jedha. Waan deemaa utuu amma waan deemaa beekan wanti amma Jawaar irra gahe kuni waan galgala san ta'e miti. Uma kana irra mari'atameera. Utuu wanti kun firrisee liikii godhee akka waan kana godhuuf deeman sa'a akkanaatti akka godhuuf deeman ta'e isaa manaa baasuu dandeessaa jechuudha. Just the last bit argitee amma utuu ijoolleen sunni waa akkasii godhuu baatte isdaan amma wanti nu haffise safuu Oromoo jechuudha. Professionalism. Istirateejiin keenya hojjanne, tekniik hojjanne, maaliin hojjanne, wanti hojjate safuu akka Oromootiif ijoolleen sun qabduu fi ijoolleen sun safuu sanirraa kaka'e saba kana bakka bu'aniiti waan san godhan malee miidhaan jechuudha. Akas wacee namni hedduun walii yaa'ee namni hedduun dhumachuu hin mala. Waddaat bulan summaa akkamitti waan nu barbaannu fidaa. Kanaaf itti deebanii istirateejii ilaaluu guddisee barbaachisa. Akkami waan hin barbaanne ofirraa itti fixaa, waan barbaadamu akkamitti fiddaa, namoota dandeettii qaban ammoo addunyaarraa walitti qabdee waan kan akka milkeessan akkamitti godhuu danda'anii kun ammoo murtii jajjabaa murteessuu qaban namni. Waan amma hin taane waan dhuunfaa maalii kanneen lafa dhiisuu qaban namni. Dhiisee saba kanaafuu godheeti sabni kun akka milkaa'ee gaafiin isaa rakkoon isaa akka furamu irratti wal gargaaruu guddisee barbaachisa. Waan amma jamma Dr. Abiy ta'ee lammaa ta'ee akkasii isin viidiyoo malee kanan barbaachisa. Akka viidiyoo tan haaraa argattama. Bali dammi torbaachuun hojjetaa turan si uumame kan dhiifama gaafatu. Dhiifama godhee fi walii hojjanna jedhu. Wanti isaan armaan dura godhan kanan taru kennaa maraa gara adda bayuutitti gara adda caccabuutitti fiiguu. Yooma jarri kunillee waa akkanaa yaadanii godhanii jiraatan maaltu ta'amuu qaba jedhee mari'achuu qaba namni. Aariin wanti ati gootu martaa dadhabbii irraa dhufa bee aariin. Aariin miti maaltu nu baasa, maaltu nu ta'a, maal godhuu dandeenya. Eenyu of keessaa baafnee eenyu dhiibna, eenyu ofirra dhiyeessine, eenyu ofirraa fageessina jettee laaltee consciously waan si baasaa wayii godhuun hope san irratti lagaaran jedhee bikka maaliif dhaaboleen siyaasaa dhiyoo tana walitti dhufanii haasawni isaa haasan sunuu baay'ee nama wayyeessu. Wanti bee uummanni Oromoo rakkataa jiruuf nama bakka nu bu'eeru kanneen tubee teknikaalii bakka nu bu'anii hin jirre. Uummanni yeroo tokko akkasii yaa'a
Isaan ammoo namni digdama soddoma walitti dhufaniit akkas yaa'uu hin dandeenye. Maal akka isaan eegan hin beeku. Isaan kunniin akkuma uummanni walii yaa'u kana walii yaa'anii waan tokko waan jabaa waan nama mirkaansee uummanni Oromoo illee hayyaa isaa ittiin bahu waluu qaba. Rakkoon keenya lameetta warra siyaasaa Oromoo harka jira. Akka milkaa'ullee nu godhu akka nu milkoollee warri godhu warra siyaasaa Oromoo harkaa qabu. Rakkoon keenya isaan akka jiru mootummaa Itoophiyaa harka hin jiru. Isaan laalanii rakkoo kana furuu qaban. Waan Oromoon hagammaa ufut deebee milkaa'ee waan tokko akka inni arganne isa dhooggaaru kana laalanii yoo ta'an wanti isaan godhan sun hedduu bareeda. Guyyama san namni karaa gamaa gamana dhaabatu sun waliif siqaa jecha. Akkasitti waan gaarii godhanii danda'anii marjii godhanii yookiin ammoo koaliishinii wayii uumanii humna Oromoo jabaa wayitiin as ba'anii warra jenereeshinii haarawatti wanti kun akka gaariitti jiran yoo hoogganallee hin goone akka ijoolleen dargaggeessi kun gargaaranii wanti kun akka afur deemuu danda'u godhan Oromoo baay'ee milkeessanii isaaniif illee seenaa guddaa. Kana keessatti keessumaa yeroo garii qabsoo kana deemsisuudhaaf jedhanii waan filatamu jira. Waan guddaa waan akeekame waan kaayyoo kana caccabsanii waan amma namatti mul'atu kana kaasuu jira. Akka amma sila kaafte waan afaanii waan magaalaa waan garii kan akkasitti kaasanii isaan deemu. Inni kun immoo yeroo garii hubannaa namaarraa kan ka'e akka maliitti hubatama. Namni waan guddaa silaa barbaadu sana kaayyoo waan jedhamu akka sabaatti koozii guddaa sana dhiiseetu keezii xixiqqoo kanarratti dhimmoota xixiqqoo irratti hidhamaa jechuudha. Yoo biyya hin qabaanne, yoo mootummaa hin qabaanne, yoo ittisa hin qabaanne akkuma amma jedhamu yeroo barbaadame qalaa yookaan immoo ulaatti dadhabdeessitti seenu. Kanaaf yeroo hojjetanii nam dhuunfaanis haa ta'u, ijaaramanis haa ta'ani, miidiyaas haa ta'u, warra kunoo rogeeyyiis haa ta'u, maali haa ta'u, piikcharii guddaa wayii ilaalanii deemuun hin fayyadaa. Yoo isa jedhan immoo naa garii namoonni mootiveet ta'anii hojjechuu irratti si rakkisu moo mee naannoo kanarratti akkamitti ilaaltan? Amma namni manaajimentii keessatti amma bulchiinsa yoo amma ijaarsa qabaatte CEO amma namicha gubbaarraa gallaan jechuu waan kana bilisummaa jechuudha. Kennaaf CEO jechuun bilisummaa barbaadu. Middle managementiin ammoo waan akka kunoo afaan Oromoo afaan hojii haa ta'u maali haa ta'u amma kun amma wanti ati irraa haasaatu bilisummaa garuu bilisummaa kana sharaftee jechuudha. Akka nama doolaara dhibbaa mantaalee 20 deebisee ta'an afaan godhee ta'an maali godhee hin caccabsita jechuudha. Den akkasiin namaa gala. Maaliif namni gariin afaan irraa jaan qaba. Hojii irraa jaa qaba. Namni gariin barnoota irraa jaa qaba. Namni gariin fayyaa irraa jaa qaba. Ammatti yeroo caccabsitee hedduu gootu nama hedduu hawachuuf si gargaara. Kun ammoo opereeshinii. Opereeshinii ammoo baatee akkuma nama kichinii waa bilcheessu kana jechuudha. Guyyaa wanti wayii hojjetamaa hin jiraanne wanti kun illee hin ta'u kamitti illee hin ta'u kun guddisi illee. Garuu wama gootu maraa yoo karaan achi geessaa jiraate itti ida'uma qabdu. Hin tuffatu. Fakkeenyaaf doolaara 5 illee ofii kenname gara 100 si dhiyeessaatti tuffachuu qabu. 100 fudhadhu malee hin ta'u jette humna jabaa wayii qabaachuu qabda 100 yeroo tokko deeffachuu. Maaliif adaduma wanti tokko sii deebaa yoo humna horataa deemta jechuudha. Kun ammoo leadership. Amma leadershipin influensiidhaa qaba akka amma Jawaarii kana jechuudha. Amma influensiin ati nama gaafatteeti nafaana deemaa hin jedhu. Hajaa kan kee hajaa ofii namichi waa ati godhattu keessa argee si faana deema. Yoo hajaa wanti ati godhattu sun hajaa isaa guutaa hin jiraanne itti dhiisa. Qalama biraas itti jalqabaa jechuudha. Ati nama yoo hooggana taate manaajarrii addaa beeka bulchiinsi adda. Namni wanti adda baafachuu qabu. Nu'u bulchiinsa hin qabnu. Hooggana qabna malee. Bulchiinsi ka guyyaan tajaajila si tajaajilu. Hawaasirraa fuudhu, hawaasi kennu, ka maal
Hoogganni yeroo wanti gaariin jiru galata sii galcha. Yeroo hammeenni dhufammoo ofii firrisee dhabu. Hoggana jechuun waan biraan qabu. Hamaanatti fudhataan mishaa uummata kiyya fudhata. Rooliin nuyi qabu hoggana. Kanaafuu akkuma haadhaa fa'a jechuudha. Ijoollee fi duraan nyaachiif boodarra fi nyaata. Hoogganummaa uuma akkasii jechuuf si nyaata. So kanaaf amma namni ati akkas gootuuf sun hennaa mara si dura du'a. Maaliif siin jiraataa? Situ wanti ati godhaattu isa jiraachisa, qalbii isaa jiraachisa. Hoogganni kun bifa hedduu qaba. Hoogganummaa kana bifa adda addaa jijjiiraa hoogganuu qaba. Maaliif hoogganni bifa adda addaa kun bakka itti hojjetu qaba, bakka itti hojjanne qaba. Yeroo hojjetu qaba, yeroo hojjanne qaba. Yeroo amma tajaajila nama hooggantu jira. Uummata kana waan inni barbaadu godhaafitu hooggana. Yeroo waan qalbii isaa keessa jiru hooqaatu margitee mataa isaa kana keessatti wanta gooteetu mirqaansitu jira. Jechuun uumaa wanti ati gootuuf hin jiru isatu waan haa godhaa. Isatu waan haa godhaa jedhee amana malee ati uumaa wanti gootuuf hin jiru. Wanti ati gootuuf jiraatu mataa isaa keessatti akkaawuntii bantee ganamaa galgala akka inni gammadu yoo si argu gammadu. Yoo si argu gammadu godhu dullee amma liidarshiippii keessaa tokko si jechuudha. Waan amma warra kiraazimaatik waa mana jira. Warri biraa ammoo warra hennaa maraa ati kiyya. Ansiif jira. Injiraame loyaality waan jira. Leadership with loyality. Kunillee amma isa value system malee wanti ati harkaatti kennitu hin jiru. Oromoo yoo akka dhaaba isaa bira dhaqaa waa mana argite. Horii dhaaba isaan akka isa bira dhaqu yoo isa bira dhaqee illee akka waa argatu na uumeera. So kanaafuu ammaali si jala jira jechuun nama am loyal. So hedduu wannoo isaa so amma yeroo amma saduma si dhaqee gargar kudhaniiti leadership kana yeroo adda addaatiin yeroo itti fayyadamtu jira. Yeroo atiin akkaawuntii mataa namaa keessa bantee dhisteetuma akka inni mirkaanee gara biraan adda gootu jira. Yeroo hojjetu qaba. Yeroo inni hajamee daabboo nyaachuu barbaadu daabboo fiduufii qaba. Tajaajila jechuudha. Servant leadership akka jedhamu. Yeroo hennaa maraa kaatee nu Oromoon jaatu loyaality jechuudha. Warra biraatii baatee amma namni gariin wanti isee Amaaraa qaaquuf loyaality uumachuuf. Waa Amaaraa qaaquun Oromoo maal godha? Mata kallee godhu. Mata kallee namni akka namaa wanta jedha malee haga fayyade Amaaraa haga fayyade ajaa feete gootee waati Amaaraa geette Oromoo maal godha? Nama Oromoo kofitti amanne yoo taate malee maal si godha? Nama biraa arrabsuun, nama biraa xiqqeessuun, nama biraa tuffachuun, nama biraa badaa godhuun yooma badaallee ta'a waan badaa isaanii haasa'uun maal yoo barnoota taate malee akkanaa godhanii akkanaa godhanii jettee barsiisuu yoo taate malee moo baata akkan godhu. Wanti liidariin jabaani warra followersii uumuuti. Warra isa faana deemu uumuuti. Liidariin jabaan jedhamee beekamu warra nama akka isaa uumuu danda'u. The true leaders are those who actually create the leaders. Warra hooggana uumutu hooggana jaba jedhama. Maaliif ufii waa dhaba jedhee hin yaadda hoogganni akkasuma. Hoogganummaa akka hojiitiin ilaalanne akka bakka inni taa'u hin taane akka hojiitiin ilaala. Kanaafuu nama biraa keessa hojjetu isa hojii isa gargaaru uumuun waan qajeella jedhee beeka. Kanaafuu maal godha ennaa maraa? Ennaa maraa du'atinuu hooggana jabaa hin taane akka nama hooggana jabaatitti akkasitti dhagahamu godha. Ka'eeti waan ofii godhuu qabu sifa bakka buusa. Sii galata galcha. Akkasitti walla jedhee atillee bakkee sun sitti tola jechuun akka amma hoogganummaa sun sitti toleeti hoogganuu jalqabdaa jechuudha. So hoogganni karaa adda addaa. So hoogganummaan kunillee waan amma laaltee bifa isaa kamtu hojjetaaf kamtu hojjannee maal keessaa fidna maal keessaan fidna jettee jirti. Guddaan risk management kan amma waan si deemaaru firriftee beekteet
feetuu ofirraa ittisu, feetuu jalaa miliqu, feetuu nama biraatti dabarsu, feetuu bulfachuu mala adda addaa dhoofteeti balaansi deemaaru kun waa ati godhataattu kana akka si jalaa hin tuqu godhu. Guddaan kana mul'ata. Kabiraa wanti martuu gatii qaba. Baajetii kan kee ilaaluun guddisee barbaachisa. Yeroo rakkoo hedduu furuuf deemtu namni kan kee amma namni gariin waan nyaatu hin qabu. Namni gariin barnoota irra hin jiru. Namni gariin qe'ee irraa iyyuu buqqa'ee bakka biraa jira. Namni gariin barateetu hojii hin qabu. Namni gariin maneedhaa jiru. Namni gariin baqa keessa jiru. So amma rakkoon kunniin martuu Oromoo malaala. Amma rakkoo yeroo furuuf deemtu waan amma paaroorii yaantu. Amma paaroorii maaltu firrisaa? Kamiin duraan furraa? Kamiin duraan furraanne waan lama hidhaa qabu. Tokko waan amma faranjiin important and urgent yaamtu. Importantiin kun wanti kun guddisee barbaachisa yeroo jettu wanti barbaachisu hin jiru addunyaa kanarratti. Yoo ati gatii kenniteef calle. Lubbuun tantee tunuu ta gatii qabdu yoo ati gatii kenniteef waan biraa dheessiti. Waan gatii kennituuf kana midhaasitee ilaaluu qabda. Maaliif wanti ati gatii kennituuf martuu gatii si kabalchiisu. Maaliif bilaasha si biran taa'u wanti. Kun ammoo yeroo dogoggoru. Yeroo dogoggoruun illee akka itti milkoofne si godha. Yeroo loluun sirra jiruuf, yeroo nagaan deemuun sirra jiruuf, yeroo nama shelachuun sirra jiruuf, yeroo nama walii hojjechuun sirra jiru filachuu qabda. Maaliif waan baraa wanti gootuuf hajaa Oromootu naa guutamtuuf. Isii goolii godhatteet yoo akkana goone yoo nagaan deemne waa akkanaatti argama. Yoo lolle waa akkanaatti argama. Yoo shelanne waa akkanaatti argama. Yoo araara buufne waa akkanaatti argama jettee akkasitti tartiibaan lafa keetteeti hajaa keetti deemu. Maaliif wanti nama jabaase godhu wanti akkati nama waan wayii ofirraa ittisu akka dandeettisu godhu yoo atiin hajaan tantee bayaa jabaataa dhufte namni nuus ugguu dhiisa. Amma tokko bee deterrence waan jedhamtu jira. Yoo dhaaba isaan kun yoo nama dhaqee bitti waan dhabalaaseen tumee na sukkuumee wanta yoo taate dhaqee hin tuquun. So maal umta yeroo jabaataa deemtu akka namni qeematti bikkateeti siin tumdhe dhoggita jechuudha. Yoo na tuqani waa akkanaatiin na dhufa jedhee akka namni si sodaatu umtaa. Kanaaf yaadaan deebii kennuun guddisee barbaada. Reakshinii duntaan response. Amma nama garii si arrabsee itti aarteet garuu yoo reaaktii goote hin dhoofta namicha. Yoo ammoo yaadde namicha kana yoo amma dha'e hidhamuu danda'a. Yoo hidhame ammoo rakkoo akkanaatiin na dhufa. Kanaafuu isa dha'uu irra itti kolfee galatoomoo jedhee biraalitti wayyuu santu irra kasaa jetteet yaadda jechuudha yoo mataa yaadde. Yookaan ammoo nama si arrabsee marrabsita. Nama si dha'ee yoo dhoofta. Kanaafuu gara yaadaatiin deebaniiti waan nurra geedu hin taane waan nurra gee kanaaf maal godhuu akka nurra jiru yeroo adda addaa fi tarsiimoo adda addaa lafa kaa'anii akkasitti yoo itti deeman gaariidha. Kitaabni bara kana Oromoon dubbisuu qabu maayin gariin namaa kitaaba ida'amuu jedhu dhiyeessa. Gariin namaa kitaabni duruma jira jedha. Maal rikomendi goota? Kitaaba dubbisu amma kitaaba dubbisuu rakkooma. Kitaaba namni Oromoo barreesse dhiyeessiti kitaaba uuma barreeffame irraa waa barachuu hin dandeenye. Namni kitaaba jibboo kammoo kitaaba gubu qajeelaa natti fakkaatu. Wanti inni haasa'u wanti inni jedhu anumaa rakkoo irraa argu. Hajaa kiyyan deebisu malee. Amma waliin makuun qabdu ba'e. Eega dimokiraasii akka amantu taate. Eega yaada akka amantu taate. Madda marii wayya jedhenne. Annaan ta'uma jechuu qabda malee. Itti deemtee wanta jechuun ofii hin qabaanne callaa itti deemtee nama tokko wanna goota malee. Inni waan barbaade haa barreeffatu waan barbaade namni irraa bitoo jiraatu. Haa gurguratu, haa marsu, haa amansiisu. Kanuma amri addunyaan ba'e amma biyya kan westitti argitaa ima namni kun ka'ee qaccee kaan irraa haasa. Namni qixaa miti yaa kun ka'ee. Ilmi namaa kun qixaa miti. Kanaafuu
Warri kita kennan taane adumatu finja. Namni isa fiigee sajjeesaa runye. Lakkee wallaalaa kan keetii kan addunyaa balleessara jedha kun illee cinaa kan dhaabatee. Xiqqoo leenjii si barbaachisaa jira. Xiqqoo leenjitee probably mataa kan ta'e kuni wayyaa yoo wayyaa of ta'u illee bu'aa buutee namaallee bu'aa buufta ilaalchee jira. Ana kan kiyyaatti an dur kitaaba baay'ee dubbisaa amma hin dubbisu. Amma maaliif jijjiiradhee namni nuu kitaaba du'aa maal godhu dubbifta nama deemaa jiru. Nama kana bira teessee jajjiin goolii cadhiftee seenaa isaa caqaftee waan inni keessa lufe kitaaba. Dumartuu kitaabaa beeku. Keessattuu manguddoota keenya hiree argatteet udoomaa hin dhaabsifne udoomaa wannan goone bira teetteetuma waa ofii qorattuu miti beeku waa isaan si hima caqase. Yeroo sanitti maaliin godhaa kanaan godhan jedheen dhaqqisituma fuudhe maal sanneen. Laalmee karaa isaan keessa lufanii waa isaan irra ga'ee waa isaa yaadaa turan waa isaan dharra'aa turan bakka amma jiran maalii kanneen caccisiitu malaati. San fuudhiitii jiruu kan kee qofa fuuti galchimee akkuma kun nama kaasitti weeggalchuu argite. Anan maal jira kiyyammoo maal fakkaata yeroo umrii isaanii kan gahu jettee yoo ilaalte kitaabni guddaan kana qabu. Ufillee kitaabni bareedaani kanama kan keetiiti. Maaliif namni biraa waan kan kee beekee hin barreessu. Wanti nama biraatti barreeffame akkuma nama nyaata nama biraatti bilcheessaniiti. Wanti guddaan bakka irraa barattu nama kan maatii kan keerra akka hoo qabaatu maalii hoo qabaatu isaan bira teessee waa hedduu irraa baratta. Manguddoo argitee nama rakkatee durallee waan baay'ee baratta. Amma nama kadhatu kanniif kadhattuu waan mana kanneen bira teessee hoo wanna jetti waa hedduu irraa baratta. Beek ilmi namaa kun martinuu guddisee barbaachisa jedha namaanaan. Kadhattuun illee guddisee barbaachisa akkuma dooktoriitiin barbaachisaa jaa. Akkamitti kadhattuun barbaachisaa taatu ofiitii rakkatee kadhataaraa jaa. Bakka isaan itti kadhataan roongi malee bakka namni horii guddaa qabu qabeenya guddaa qabuutu kadhate namni martuu sababa nama sanii nama mishaata. Waa kennitu malee mishaataa ta'a. Isatu ragaasii ta'a jechuun akkati mishaataatti. Akkati gara laafessa taate. Horii guddaa qabaatee gara laafessa ta'uu dandeettaa hin dandeettu. Namicha rakkateeru kanatu yoo ati guddiftee walitti tajamtu akka namni akka gara laafessa mishaatitti taasise ilaaluu barbaadde horii kan kee maraa waan kana jijjiirachuu yoo barbaadde namichi kun qaaliimmoo qaaliimu baay'ee qaali. Yeroo amma guddifnee namni Oromoo kun rakkatee maal jedheeti woboo akka lubbuu tanan jaalatu guutuun namaa. Maaliif yeroo sanitti nama waan kana isarraa dhahee waan kana isa wanta godhu. Yeroo amma karaa nagaa namni itti waca wobatu. Jechuun wanti martuu yeroo isaati bakka isaati malee ka jabaa isa godhu ka mishaa isa godhu hubannoo keeti beeku kitaabni. Lafuma ooltu kanarraa waa baratta nama si jibburraa waa baratta akka si arrabsurraa waa baratta akka gaariitti riitiiti godhu. Wanti argitu kun marti kitaaba. Yoo kitaaba nama biraa akka nama surree nama biraa godhachuuf deemuuti. Keessattuu kitaaba faranjii kana dubbifteeti waan sitti ta'u seeta surree sitti hin taane godhatta jechuudha. Yoo nama keessaa ilaalee keessaa achi keessaa waa fudhatee wanna jette malee wanti namni biraa barreessu siin ta'u. Wanti namni barreessu kun aadaa qaba. Amantii of keessaa qaba. Ilaalcha qaba. Maalii qaba. Wanti kunniin martuu sitti hin ta'u. Ati waan biraatiin guddatteetta. Yoo isa ofiif goote nama kaawwan baraanuu wal dhabuu jalqabda jechuudha. Kanaaf kitaabni yeroo ammaa wanti akka beekumsaa rakkatee hin jiru baay'ee. Ufafoo wanti guddisee rakkas maal akka ta'e beektaa? Tokko beekumsa tokko nama. Wanti waan maraa caalaa rakkasa. Beekumsi dur baay'ee mi'aa ture. Amma immoo rakkasa. Keessattuu biyya guddate kana rakkasa ta'aa deema. Maaliif jijjiirame? Beekumsa akkatti fayyadamanii deemaa jiran jechuudha. Wisdom waan jedhanii deemaatti addunyaa. Amma beekumsa qabaachuu miti. Beekumsa akkatti fayyadamu. Maaliif waan beektu sani waan wayii oomishuu hin dandeenye taate beekumsaa iyyuu miti. It's not applied knowledge. Kanaaf waan amma dur dubbisaa mata guurannu sannii hin taane amma wanti guddisee barbaachisu
beekumsa eessaa fuudha beekumsa sana ammoo maaliin godha yoo waa godhe ammoo maaltu jijjiirama ajedut tuulsii adda addaa kanneen barataa deemaa jechuudha teekinooloojii fa'aa wanti guddaan namni dubbisuu qabu akka kiyyatti kitaaba illee hin qabu kitaaba akkanaas hin jedhu uumamataati yaada yaani akkamiin burqaa namni akkamiin murteessa maaf kijiba maaf arrabsa kanneen bara yoo baratte bakka tiyaatirii manamne yeroo inni kijibullee argatta waan inni kijibaa rufillee beektu uumaatti artu yeroo namni aaree gaggabullee argita yeroo namni gammadee gaggabullee so wanti kunniin martuu maaliif akka nama akka godhu kanneen yoo baratte waan qaban barachuun sibi so kanaafuu wanti namni barachuu qabu psychology emotional intelligence social intelligence kanneen dubbisu Google illee gootee kitaaba illee on taane keessattuu amma biyyaan jiru kanatti emotional intelligence social intelligence baay'ee bakka guddaa qabataa deema hojiin logical ta'e mara maashiniitu hojjeta hoo hojii feeling itti yookaan waan nama dhagahamu callaat ilmi namaa dalaga malee kaawwan maashiniitu fudhata kanaafuu waa qaabachuun amma barbaachisu Google jira jechuudha yoo yaadde waa qaabachuu barbaadu Google maatti achi bareessita wanti mastu gasiya wanti isa waliin baadhattee akka durii affastee waliin rakkattuuf hin jiru amma wanti godhuu qabdu nama yoo barbaade akkami aarsa yoo barbaade akkami gammachiisa akkami gaddisiisa akkami mirqaansa ajedhu kanneen kana yoo baratte addunyaa fofoo kanuma gurgurti jechuudha fiilingii namaatu waan nama dhagamu kana gurguran jechuudha qonni guddaan fofoo mataa namaati lafaa miti mataa namaa kutanii dur nama ajjeesanii waan irraa fudhatanii ufafuu ammoo inni nuka isaanii waan ta'eef homaa irraan fudhatan achuma akka biitaa yaatu keenyuma sa'a barbaadde si aarsuu dandeenya sa'a barbaadde si gammachiisuu dandeenya achuma akka maddu saa'e so addunyaan gara hamad deemaatti gara mataa namaa kana keessa waa kutatiiti nullee waggaa dheeraa sanuu hojjetaa ture ankaraa kiyyaane gurbaawisu qabsoo Oromootiin maal gootaati waa mana jillaan aanne wanti an godhu biyyaa ta'e keenya yeroo turte asirree ta'e uuma tokkitti godhaa jee maal gootanaan jennaan mataa Oromoo keessatti alagaani midhaa alagaa akkam biqille godhu because wanti alagaan qotatu mataa Oromoo waan ta'eef yoo midhaa isaanii mataa Oromoo keessatti hin biqille Oromoon bilisan ba'a. Kanaaf mataa Oromoo waa alagaa akkam biqilchine dhoobu. Sanoo jarriin kasaarti nooma akkuma salphaa waan barbaanne argachuu dandeenya. Waanuma amma dhumarratti dubbatte kana mataan Oromoo akka midhaan alagaan biqilchine gochuuf waan sadii waan afur Oromoon gochuu qabu maali kanaan yoo xumurre. Tokko hinnaa mara waan Oromoo jidduu jiru nama biraatti kennuu dhabu. Wama fedhe haa ta'u. Walajjeefte, warrakkifte waan Oromoo keessa jiru nama biraatti kennuu dhabu. Tokko sana. Lammaffaa wanti mishaan gootuuf wanti badaan gootullee uma deebi'ee si deebi'u. Yoo Oromoo waan gaarii goote matama kan kee ol sissaatti. Yoo Oromoo irra waan badaa goote matama kan kee gad deebisaatti. Investmentii kan keessatti Oromoo wayyeessa miidhaati gootutu Oromoo xiqqeessa. Kana mata qabachuu kan namni biraa hin jiru si'uma ilmi Oromoo martuu wanti inni beekuu qabu wanti gaariin nu goon Oromoo waa'eedha. Wanti badaan nu goon Oromoo miidha. Namni si bira jiraate, namni si jiraachuu baate hinnaa maraa yoo si danda'amu waan gaarii godhu. Yoo gaarii godhuu dadhabde ammoo waan badaa godhuu dhabu. Sadaffaan namni ofiiyyuu wayyoofne saba wayyeessee hin danda'u. Oromoo jijjiiroo barbaadde jijjiiroo.
yaadaan ta'e, qabeenyaan ta'e, beekumsaan ta'e, amantiin ta'e, uumama ta'e yoo ta'e waan si wayyeessaa. Oromoo wayyaa irraa Oromoo waa argata. Yoo ati wayyoofte Oromoo wayyaa. Yoo ati mishaa taate Oromoo mishaa taate. Yoo ati qabaataa taate Oromoon qabaataa taate. Kanaafuu Oromoo jijjiiruuf nama biraa bira dhaqan. Yoo of jijjiirte Oromoo jijjiirameeru hedduu argata. Oromoon jijjiiraman hedduun isaa ammoo yaa Oromoo sadii guuteen. Yeah. So wanti jaamu hedduu jira. I think kunniin baay'ee waan amma faayidaa qaba jedhee keessa. Daawwattoota keenya Oromiyaa keessas addunyaa maraa keessa jirtan kan waliin qaaqaa turre Aliyyii Galatooti. Aliyyiin yeroo hedduu anillee akkittiin filadhu waan namni keenya argatee itti wayyaa'u. Aliyyiin waan akkasii nama kennuu irratti arjaa ta'ee jiru akkasittan beeka kastamara gaariidha. Yeroo hamaa keessatti keessumaa yeroo sabni keenya waan adda addaan miidhametti hunda keenyattuma dhaga'ama garuu yoo akkasumatti nutti dhaga'amee fiignerra waan sana wayyeessu walii kennuun gaarii jaa ta'ee fi akka ogummaatti illee kanatti namana kanaaf yeroo wanti ulfaataa jiru keessatti yoo maal goone waa wayyeeffanna jennee kan ilaalaa deemnu qophii kana sa'aatiidhaan daangessuu dhuma qabnaa maaliif iddoon itti darbus murteessaa jaa ta'ee fi qophii biraa walitti deebinaa halkan yeroo dheeraa fudhattee waan saba keenya wayyeessu yaada bilchaataa fi jaaraa bareeda kana waan nuu kenniteef maqaa daawwattoota keenyaan hedduu galatoominsiin jedhaa ulfaadholi. Ilame dhaggeeffadhu lixaasi waame. Ilame qalbeeffadhu kibbaasi waame. Ilame dhaggeeffadhu baasi waame. Ilame qalbeeffadhu kaabaasi waame. Waleeko waliin taphachuunu gadii kaffalleeti. Agas wal arguunu michuunu fakkaate.